namoonni baay'ee Museen Firaa'ooniin moo'eedha. Museen Firaa'ooniin moone. Museen kan godhe maa inni saba koo gadhiisii jedheetu falmee saba isaa gadhiifatee karaa jalqabe. Isa gadhiiseetu akkamittiin narkaa ba'a jedheetu deemee awwaalamee du'e. Nuti gaaffiin keenya saba keenya gadhiisaadha. Namni nu hordofeen wajjin deemuudha adeemu boolla ofiin itti awwaalamu qotachaa jira jechuudha. Kana walumaan laalla. Walumaan laalla. Tooftaatti adeemaa jirru kana akkaataa kamiin sabni hubatee obsee nu eeggataadha rakkoon malee waa'ee mo'icha Oromoof biyya kana jijjiiru tokkomsuun waan dhumeedha. Dubatti hin deebi'u kun. Dooktar Assaayimentiin keenya inni maal gochuu qabna jetteetta jaarsi biyyaa haa gorsu haa araarsu hayyuun haa yaadu haa xiinxalu haa barreessu haa mari'atu haa mariisisu sabaa qaru qeerroon tokkummaa Oromootiif haa fiigu shamarran haa tiksan haa gorsan kana gootanii jennaan isa kaan hin hojjennuuf dhiisa.